Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenyaa dubroo Maariyaam boqonnaa 5ffaa kutaa 6ffaa amma itti fufna jechuudha. Isa dursinee garuu yeroo darbee kan barannee boqonnaa makanaan ibsituuwwan ulfinaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam mata duree boqonnaa 5ffaa taasifannee kutaa 5ffaadhaan immoo maal barannee turre galatoo kabajaa fi ulfinaa haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaaf ta'u jechuudhaan kana eegallee achi jalaatu kan jalqabaa qulqullichi Gabri'eel samiirraatu ergamuudhaan waaqayyo biraa gammachuu namaadhaaf baay'ee kan gammadan fayyuu namaadhaaf baay'ee kanneen gammadan qulqulloota ergamoota waaqayyoo keessaa qulqullichi Gabri'eel gammachuu guddaadhaan addunyaan hundumtu fayyuudhaaf waanta jiruudhaaf fayyina addunyaa kanatti ta'u kan ammoo yeroo dhufu gammachuu guddaadhaan guutamee dhufe gammachuun isaa kun baay'ee guddaa baay'ee addaa ta'uyyuu malee kallattimaan gara ergaa isaatti hin seenne maal jedhee kennaadhaan kan guutamte ya gammaddu gammadi ya gammaddu waaqayyo si wajjirraan jira ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan galatootiin akka durse agarree ilaallee turre. Egaa galatoon kun galatoo ergamaa samii qulqullichaa Gabri'eelidha. Ammas kanumatti fufuudhaan akka guyyaarraas kutaa 6ffaadhaan kan qulqullicha Gabri'eelitti aansine kallattiimaan gara dubartii qajeeltuu kan taate Elsaabees haala kamiin dubroo akka isheen galateeffatte kallattiimaan gara sanaattidha har'a kan deemnu. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kan lammaffaan galatoo Elsaabeesidha. Achumarraa arganna wangeelaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 kaasne hanga 46tti yommuu dubbisnu kitaabni qulqulluun haala kanaan nutti dubbata. Maal jedha? Maariyaam yeruma sana kaatee gara biyya Yihuudaa isa tulluutti ol baatee mana Zakkaariyaas seente Elsaabeesiin nagaa gaafatte. Elsaabees yeroo sagalee nagaa Maariyaamii dhageessu mucaan gadameessa ishee keessaa ni utaalee. Elsaabeesis hafuura qulqulluun guutamte sagalee guddaan akkas jette. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha. Haati gooftaa koo gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a? Kunoo sagaleen nageenyaa kee gurra koo yeroo seenu mucichi gadameessa koo keessaa gammachuun utaalee. Yohaannis jechuudha. Itti aansitee maal jette? Waadaa gooftaan kenne akka raawwatamu kan beektee fi kan amante ati eebbifamtuudha jechuudhaan kana dubroodhaaf dubbatte. Egaan kanadha jechuudha barumsa kanaan kan ilaallu. Tarii yaadattu yoo ta'eedhaaf boqonnaa darbee waa'ee boqonnaa 3ffaa gara dhumaatti ilaallu dubroon misiraachoo qulqullicha ergamaa Gabri'eel akkuma dhageesseen booda gara mandara Efreem
gara mana lubicha Zakkaariyaas akka isheen deemte ilaalleerra. Achitti jireenya isheedha ji'a sadii akka isheen turte kana ilaallee turre. Asitti garuu galatoodha kan ilaallu jechuudha. Haala kamiitiin Elsaabees akka isheen dubroodhaan galateeffatte galatoo isheedha jechuudha kan ilaallu. Egaan akka seensaatti ilaaluudhaaf yeroo sana kanneen kaasne dubroon gammachuu ergaa misiraachuu ergamichaa akkuma dhageesseedhaan ni kaatee jechuudha. Gareessaatti gara mana Elsaabees fira ishee kan taate kana Elsaabees adaadaa dubrooti. Obboleettii Haannaa jechuudha. Elsaabees gara sanaatti ni deemti. Isheenis gad of qabduudhaaf haadha kasoominaa waan turteedhaaf eenyu dubroon jechuudha. Dubroon baay'ee gad of qabduu kan taate haadha kasoominaas waan taateedhaaf ani haadha waaqayyoo ta'eera. Isaan gara koo dhufuu qabu. Ani deemuu hin qabu osoo hin jedhiin deemsa dheeraa kan ture kana imaluu eegalte jechuudha. Deemsichi naannoo sa'aatii 25 hanga 30 sanaa olitti kan deemsisu sa'aatii ammasii deemteeti kan isheen deemte. Karaan suniyyuu karaawwan tulluudha. Wada gara mandara tulluu kan jedhu sun sana kan agarsiisudha. Dubroon kana hundumaa osoo hin nuffin akkasumas osoo hin sodaatiin gara dubartii Elsaabees ganaa ni deemte jechuudha. Akkuma kanas mana Elsaabeesiin ni geesse. Elsaabees dubartii guddoodhaaf waaqayyootti immoo qajeeltuu kan turtedha. Isa kana kitaabni qulqulluu kallattii maal nutti agarsiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Wangeela Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6 yoo jalqabu qulqullichi maal jedhee dubbateera. Yeroo tokko gara mandara sanaa keessa kanneen jiraatan seenaa namoota lamaa kaasuudhaan eegala. Seenaawwan namoota lamaa kunidha. Zakkaariyaasiif Elsaabeesidha. Isaanis immoo waaqayyo duratti namoota qajeeloo turan jechuudhaan waa'ee isaanii dubbateera qulqullichi Lukaas jechuudha. Egaan dubrooni bultoo waaqayyoo ta'uudhaan abbaa ilmi hafuurri qulqulluun dubroora bulaniiru qaama addaadhaan dubroorraa foon uffatee kan dhalate waaqayyoo ilmaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Dubroon garuu bultoo Sillaasee waan taateedhaaf yeroo isheen mana Elsaabees geessu kallattii maan Elsaabees hafuura qulqulluudhaan guutamte. Erga guutamtee booda hoo ani dubartii guddoodha. Dubroon mucayyoo waggaa 15 yeroo sanatti jechuudha. Dubroo waggaa 15. Kanaaf ishee dubbachuu hin danda'u osoo hin jedhiin haala dubroo Maariyaamiidhaaf ta'uun galatoo kanatti aanuun jalqaba kan ilaalle sanaan haala kanaadhaan dubroodhaaf dubbatteetti jechuudha. Maal jette kan jalqaba? Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin maalis? Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha kan jedhudha kan isheen dubbatte jalqaba irratti. Kun kallattii maal kan agarsiisu waan isa dhugaa dubbachuudhaaf wanti guddaan asirraa argannu galatoonni dubroodhaaf dhiyaachaa jiru kun jalqaba karaa qulqullicha Gabri'eel kan dhiyaate amma immoo karaa Elsaabees dhiyaataa kan jiru kun kitaaba qulqulluun akkuma dubbate kallattii maan hafuura qulqulluu ta'uu isaati. Hafuurri qulqulluun waa tokko yoo hubachiise namoonni bakka adda addaa taa'uudhaan samiirra warreen ta'aniif lafarra warreen ta'an hafuurri keessaan jiru hafuura qulqulluu yoo ta'e jarreen kun lamaan haala tokkootiin waa tokko dubbachuudhaaf raawwachuu danda'u. Asirratti kan argannu kanumadha. Hafuurri qulqulluun dursee karaa qulqullicha Gabri'eel kan dubbatame sun qulqullichi Gabri'eeliin kan dubroodhaan galateeffate asitti Elsaabeesis hafuuruma waaqayyo sanaan maal jette galatoo wal fakkaatu dubroodhaaf faarsitee dubroo galateeffatte jechuudha. Ittaanee adda adda kan ta'u maalidha? Qulqullichi Gabri'eeliin maal jedhee qulqulluun ilma waaqayyoo si keessa gadameessa kee keessa ni bulaa sirraatu nama ta'a ni ulfoofta jechuudhaan akka isheen ulfooftutti hime. Egaan dubroon yeruma sana amantee waan fudhatteettuudhaaf waaqni ilma gadameessa ishee keessa buluudhaan foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhate yeruma sana gadameessa isheetti hafeera jechuudha. Yeroo kana gadameessatti baattee sadeente gara Elsaabees deemte. Elsaabees immoo maal jette qulqullichi Gabri'eeliin ni ulfoofta kan jedhe isheen immoo ulfi gadameessa kee keessa jiru kun firiin gadameessa kee keessa jiru kun maala? Innis akkuma kee kan eebbifamedha jechuudhaan immoo qulqullichi Gabri'eel dursee akka inni ishee keessa bulu isheen immoo kan bule kun akka inni eebbifamaa ta'e dubbattee jechuudha. Baay'ee nama dinqisiisa. Ittaan sunaas kanumaa hin dhaabbachiisne haati gooftaa koo gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a? Kunoo sagaleen nageenyaa kee gurra koo yeroo seenu mucichi gadameessa koo keessaa gammachuudhaan utaalee jechuudhaan immoo waa'ee ilma isheetti kaaste. Haati gooftaa kan jedhu kun dubroo waggaa 15dhaaf kan dubbatamedha.
akkuma jalqaba kaasne Elsaabees dubartii guddoodha qajeeltuu kan taatedha garuu kun hundumtuu qajeelummaan ishees darbees immoo umuriidhaan guddummaan ishees dubroodhaan haadha waaqayyoo haadha gooftaa koo jettee akka isheen dubbanneedhaaf isheen taasisne yookiin immoo maqaa ishee duraadhaan Maariyaam jettee akka isheen waamtuudhaaf isheen taasisne jechuudha kallattiidhaan maal jettee haati gooftaa koo jechuudhaan dubroo Maariyaam waggaa 15 osoo jirtu kana dubbatteettii fi jechuudha gara koo dhufuun akkamti naaf ta'a jechuun immoo gaduuf qommaa ishee dhuguma haati waaqa koo gadameessa keetti waaqayyoon baatte akkamitti gaduuf qommaa masiidhaan gara koo akkamti dhufuu dandeessaa anatu gara kee dhufuu qaba malee kan jedhu hiikoo kan qabudha sagaleen nageenyaa gurra koo sagalee nageenyaa kee yeroon dhaga'u mucichi gadameessa koo keessaa gammachuudhaan utaalee jechuudhaan immoo itti dabalte mucichi gadameessa keessaa utaalee qulqullicha Yohaannisidha qulqulluu Yohaannis gooftaa keenyaan kan cuube jechuudha qulqullummaadhaan dubrummaadhaan jiraachaa kan ture baay'itaawii kakuu haaraa kan jalqabaa kan ta'edha qulqulluun Yohaannis gana mucaa waggaa 6 ta'uudhaan booda waggaa 30 isaatti kan cuubu Kiristoosiin gadameessa dubroo keessatti argee akkasumas immoo gooftaa kana garaatti baattee kan jirtu dubroodhaan yeroo argu gadameessa keessa callisuu hin dandeenye jechuudha maal jedhe utaaleetu galateeffate kana maal jedheera qulqullichi Yaared Yohaannis garaa haadha isaa keessatti sagadeef jechuudhaan sirriitti hiikeera ni utaalee kan jedhu ni sagadee fi dubroodhaan galateeffate mucaa ishee galateeffate akkuma isaa haadha galateeffatte mucaa sitti dabalte innis akkuma kana callisee hin teenye gadameessa keessaa ni utaalee jechuudha haala kanaatiin dhugaa dubbachuudhaaf Elsaabees jaartii dulloomtuu kan taate jechoota qindeessuudhaan wanta qulqulleetti dubroo Maariyaamiif ta'uun haala ta'uu fi qabutti hafuura qulqulluudhaan guutamtee maal taasiste dubroodhaan galateeffatte jechuudha kan nama dinqisiisu Elsaabees kan dubbatte ittaannee kan ilaallu waa'ee amantii dubroodha maal jette waadaa gooftaan kenne akka raawwatamu kan beektee fi kan amante ati maalidha ati eebbifamtuudha jechuudhaan amantii ishee kanarraa ka'uudhaan dubroodhaan eebbifamtu jechuudhaan galateeffatteetti kun sirrii baay'ee kan nama dinqisiisudha amantii dubroo yeroo jennu baay'ee wanta sammuu namaatiin ol ta'edha yoomiyyuu raawwatamee kan hin beekne ilmi waaqayyoo nama ta'a jechuudhaan qulqullichi Gabriel yerootti dubbatu nama kan ta'u immoo sirraa dhufee dhalataa kan jedhu yerootti dubbatu abbaan ilmis afur qulqulluu sirra bulaa yaa'u abbaanis sillaaseen tokkummaadhaan kan dhufedha malee ilmi qofti kan dhufe miti foon kan uffate ilmadha jenne malee ilma qofa dhufe jechuu keenya miti sillaaseen akka isheerra dhufee bulu kana hundumaa yerootti himamu deebitee immoo kana kan deessu ulfi ishee kan isheerraa dhalatu karaa afuura qulqulluu malee kan dhiiraa akka beeku sanamatti kan ta'u sana akka hin taane kun hundumtuu yerootti himamu amma ammaatti raawwatamee kan hin beekne iddoo kamittuu dhagaamee kan hin beekne garuu karaa keenii raawwatama jechuudhaan qulqulluun Gabri'eel yerootti dubbatu amantii guutuudhaan amantee fudhachuu ishee isa dhugaadha baay'ee nama dinqisiisa baay'ee waaqayyo nama ta'ee hin beeku waaqayyo namarraa dhalatees hin beeku deebi'ee immoo dubartiin durbummaadhaan deessu amma ammaatti hin argamne sanyii dhiiraa malee kan deessu hin argamne garuu kun hundumtuu karaa keenii raawwatama yeroo jedhamu mee ilaalaa osoo nu ta'e akkam goona osoo wanta akkasii namatti dubbatametu namni maal jedha dubroon garuu kana hundumaa amantii guutuudhaan fudhattee shakkii tokko malee jechuudha amantii guutuudhaan amantee fudhatteetti wanti kun karaa qulqullicha Gabri'eelaan kan dubbatame kun dursitee dubroon ni beetti dhuguma masiin akka dhufu ni beetti isheen jecha raajotaa jechuudha raajonni kan dubbatan kakumofaatti masiin akka dhufu masiin kun immoo durbummaadhaan akka inni dhalatu durbummaadhaan kanatu immoo kan deessu isheen immoo dubroo akka taate kan hundumaa dubbistee ni beetti dubroon garuu kun karaa keenii raawwatama kan jedhu kana amantee fudhachuun baay'ee kan nama dinqisiisudha
kana qofaa miti booda hoo yeroo mucaa ishee deessu. Mucaa deessee dallaa hawaa keessatti qorra sanaan yeroo ni dhalatu uffanni osoo hin jiraatiin yeroo itti bineeldonni afuuratti baafatan deebistee yeroo arma ishee isaa turte gidiraawwan adda addaa sababa isaadhaaf ishee qunnamaa turan gammoojjii Gibxiitti sabaattee ji'oota waggoota 3dhaaf ji'a 6 yeroo isa wajjiraan rakkachaa turte. Deebitee dachee Israa'elti gaafa deebitu Naazreetitti rakkoowwan adda addaa isheerra ga'aa ture isarra ga'aa ture yeroo agartu fannoo isaa jala dhaabbattee yeroo Kiristoos fannifamu guyyaa tokkodhaaf sekoondii tokkoof dubroon waaqummaa gooftaa keenyaa irratti shakkii tokko hin qabdu. Amantii ishee waaqummaa isaatti maana guutuudha jechuudha. Harkatti baattee waaqummaa isaatti amantii guutuu kan qabdu. Gammoojjii Gibxiitti gaafa inni rakkatu yeroo inni ari'atamu kana hundumaatti duukara gidiraaroo simattu waaqummaa isaatti shakkii kan hin qabne amantiin dubroo isa dhugaadha baay'ee nama dinqisiisa. Duuka boonni gooftaa keenyaa jedha kitaabni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 2 yommuu ilaalu gara xumura cidha mana Dookimaasitti yeroo argaman achitti raajii gooftaa keenyaa ilaaluudhaan jalqaba waaqummaa isaatti kan amanan. Dubroon garuu isaan dursitee jechuudha waaqummaa isaatti amantii guutuu waan qabduudhaaf maal taasiteetti raajiin kun akka raawwatuudhaaf kadhannaa ishee sababa ta'e raajiin kun raawwatameera. Booda hoo yeroo inni barsiisu Yihuudoonni akkasumas warreen kitaaba qulqulluu sirriitti beeku kanneen jedhaman Farisaawiyaan akkasumas tsaafti Farisaawiyaan barsiisota seeraa Fariisota kanneen jedhaman kun darbeesi luboota hangafoota lubootaa warreen Saduqaawiyaan kanneen jennu jechuudha. Isaan kun osoo nafiin gooftaan keenya raajiiwwan inni raawwatu hundumaa ni beeku. Du'aa gaafanni Alaazaar gaafa du'aa kaasu itti namanne jarreen. Garuu dubroon yoomitti amante harkatti yeroo baattu osoo inni ganaa garaa ishee keessaa gadamshee isaan bahin haala kanaatiin waaqummaa isaatti amantii guutuu kan qabdudha. Kanarraa kan ka'u dhuguma amantiin dubroo baay'ee kan nama dinqisiisudha. Kanaafidha Elsaabees amantii dubroo kanatti baay'ee wanta dinqisiifamteedhaaf amantii ishee kana kaasuudhaan sababa amantii ishee kanaaf maal taasiteetti ishee galateeffatteetti maal jette ati kana amantee ati eebbifamtuudha jechuudhaan kaaste. Maaliif namni osuma wanta raawwatamu arguyyuu amanuu dadhabe guyyumarraayyuu namni wangeelli haala kanaadhaan guutummaadhaan barreeffamee jiru gooftaan keenya dubbiiwwan fayyinaa kana hundumaa raawwatee osoo jiru namoonni baay'een kana amanuu dadhabaniitu lubbuu isaaniidhaaf ibidda bara baraa qopheessaa kan jiran baay'ee jiru. Dubroon garuu sana keessa taateetu dubroo amantii amma kanaa qabdudha. Kanaaf dhuguma kun dubroodhaaf kan ta'u amantii ishees immoo baay'ee kan nama dinqisiisudha. Egaan kan ammaatti ilaallee dursinee kan isheef dubbatame qulqullichi Gabri'eel samiirraa qajeeltuu kan taate dubartittiin Elsaabees immoo lafarraa kan isheef dubbatanidha. Kana booda hoo dubroon maal jette dubbii raajii kan dubbatte akkasumas immoo dhugaa jiru kan dubbatte dubroon itti aansinee kan ilaallu dubbiiwwan sana keessaa tokko maal jetteetti kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan immoo galatoon ishee kan bara baraa akka ta'e kan bara baraa yoomuu taanaan kan hin dhaabbanne har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan kana dubbatteetti akkasumas dubbiiwwan adda addaa dubbatteetti isaan sana immoo barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u jechuudha. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u eebbi kadhannaan jaalalli haadha keenya dubroo Maariyaam hunduma keenya wajjiraan haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.